Murti beetii bira karaa liddatii murti Excuse beetii me. naannoo Usjay. Amus. amma Once karaamtu jira. gize ambiya bae. Lal. Amma be'azzela taa'ee maatiin keenya argaara. Gize ambiya bae dhugaa isinitti me gize baankii manhaaraa fi lafitti ijaara argitee fooqii baankii san. Nigdi baankii moo? Eh. Eh. Sa'aatii san. I know. Sa'aatii san eessa anuu kunoo ijjuuti yaa amma odoo na fidanii sallaan bakka dhakaan qajeeltee argeera gooddaadha bu'ii kataa gabaa keessaa sanni. Asallaani aktaacha akkana keenya ani garuu ani sudde biraa deemi. Awwalna si arge qoy nama si arge qoy mee Asiyaa moo'een Asiyaa arge. Nama na barsiisu moo? Laalla nama si beeku jiraayi. Wallahi. Sibira moo? Baguma seente mucattiin nu kolfitu tana mee amanu waa barsiiftu mucattiin nu barsiisi odootiin dhalanne biyyaa baane ijjillee nu argan jirti. Ammallee lakke akkasii jedha ammallee bareeda jirtanii wallahi. Ammallee har'a sorra har'aa kana caalla. Hattaa shoofi of jajjabeessina eenyuuf gadi jenna ijjina agartu jedha. Qalbiin teenne ija caalti. Amma ani ijoollee tanarraa baradha kanaafuu Oromoon bilisummaa dhabdee beektanii. Horri kalee achitti Oromoo bilisoomsina jedhe dullachi achumaa fiila akka dhakaa jaa'ee dhadhaa dhuddee nama ijoollee galleeti. Sheekaa roobee itti fuunet namaan qixxeessinet san qofa dhoobsisaa obboleessa keenya jennet 60 dhoobsifne san bira tari 15 soodara ispoonsara sirraan taane abboon an dhuunfatti maa warra hordoftoonni kiyyan beekanii san qofaan dirre dawaa gaaf bashannanaaf dhayxe mucaan Abdushakur jedhamu hiriyyaa kiyyaa miti gastii kiyyarra dhufee obboleessi ergee makiinaa manaa V8 irra si harama malee nuti bar V8 diyaaspoora Ameerikaa irraa si ajajnee Abdushakur halkan qixxeessi ergee dirree xiyyaara dirre dawaa keessa V8 si bashannansiifne wayi san qofa hiriyyaa wannoo natti himaa mucaa magaalaa hiriyyaa sheeshee fa'aa tokko gastii kiyyarraa mi osoo ani qurxummii fi maal kanaati qurxummii oli qaba jettu dhufee umraa ispoonsara akkasii ta'e mucaa magaalaa hiriyyaa sheeshee fa'aa hiriyyaa turaa fa'aa maqaa isaa na barreessa mucaa magaalaa tokko magaala giiftillee hedduun kennu namni sun akka nama sheekati maqaa isaatti tuni jalaa bade eenyu ni caala yeroo hedduu tiktook irrallee dhufu namni sun nama magaalaa hiriyyaa sheeshee fi yeroo baay'ee sheeshee fi damiin turaa biratti arga nama san sponsora akkasii ta'e maaliif waan kaleessa eenyu sitti fuudhe sababa waa meeqa walitti dhiyaannaa jechuudha. Kanas ta'e sani ani sheekaa roobee nama tirii irraa nyaata irratti udaanu nama sheeka maqaadhaatu abbaa amantii ofii jira sheekaa roobee arge. Sheekaa roobee arge kijibaami wallahi dhuga. Namni diin rabbii beeku akhlaaqa tola. Akhlaaqa qaba. Akhlaaqni sheekaa roobee anaa waan beeyne wallaalaa kanan gahu jechuudha. Ummata guddaa keessaa dhalatte ummata baale kayoo bishaan gaafatan aannan nama obaasu ummata akkasiisan keessaa dhalatte ummata waggarraa hajji muuda deeman yeroo umraa maalinni yeroo lama deemanii miti dirree sheekana Huseen muuda fi maal deeman natti hima warri haadha abbaan keessaan fuquraas jalan jirtanii barreessa natti hima yeroo lama deemanii baalen himi eenyu baaburri garaa keetiin haa ba'u wannooni seenaan wadala harree ta'e namarraa dhiyu jedhani maaliif maal deeman yeroo lama deeman baalen muudaaf maal inni tokko muudaaf maal deeman tokko muudaa tokko maal inni yeroo lama deemanii waggatti sinii galee miti yeroo hajjii dhayxee muuda yeroo umrallee hin dhayxa si galee miti ani wallahi dhugaa rabbiititti tokkoffaa baaleen keessatti nama akkasii hin agarre Oromoon fakkaatu ijoollee baaletii miti mee ijoollee ma baale tafuulli jaraa tuqaa fakkaattu tuqaan beeytanii tuqaa lafa keessan ol bayeetiniin cittii jalaan midhaan nyaatu tokko andi saw dhalataa baalee ta'ee akka Oromootitti miti akka ijoollee baaleetitti nama tokko ka sheekaa roobee fakkaatu as fida namuma tokko tuqaa fakkaata banii aadamiin fakkaatu kun banima aadamiin fakkaatu
nama uumaa rabbiitiin nama arrabse rabbi nan godhini rabbii kiyya sodaafi malee banii wallahi anta ana rabbiif jecha biloo kuna godhi rakkoon qabu biloo kuna goote na godhuu baatte ashattanyim ay bardanyim garuu rabbiif jecha biloo kuna goone ani waan namni keessannaatti haasa'ellee hin baasu hin jaaladhu malee osoo gaafate rabbiif jecha biloo san lakki sheek rabbiif jecha biloo kuna goone kunoo kanaafi siin jedhe ati amanullee baattu evidensi qaba jechuu sheek bilookii koo kana gootan osoma jennu bar sheeka bilookii kana gootan amma isin hoteela iskaaylaayitii jirtaniyyu bilook kana gootan bar geemii beeksisanaa hojjettanit ustaaz Mahammad Bayaani wajji geemiin ustaaz Mahammad Bayaan haraama jedhet isin hallaalchitanii keessannatti dhuftanii beeksisallee si hojjedhe geemii keellee Mahammad Bayaan faanti haraama jennaan an halaala jedhe waan kiyya naa kafalii jennaan waan beeksisa akkuma dhengadda anaa Mahammad Nuur beeksisa 500 wal dhabne beeksisa naa beeksisa irratti gatii wal dhabneetiniin fooloo narraa deeffatte malee yoon biloo kana goote soba dhaqii inboksii kee ilaali wushaa wallahi akkana rabbi addunyaa akiraa naa hongeessu fooloo sanii narraa deeffate dhugaa narraa deeffate beeksisa naa beeksisee fi geemii naa hallalche irratti gatii walii galuu dinne humna kiyyaa ol natti qabate jechuudha. Maanan ayaatota kana feemasiif warra biizinasaatii hin gala. Gatii inni beeksisa naa hojjetee fi geemii halaala goree sababa kiyya Mahammad Bayaanin hadiisa daliila da'iifa fi kaan walitti fidan gatii wal baasuu dide isinii galee. Kanaa miti soba hojjettani akkanoo isin garsiisuu danda'a jechuudha. Isin garsiisuu danda'a. Silkii bira biraan qabu asirra yookaan immoo tiktookiin ni adaba. Keessaa ishee kanuu qannasaa kaa anuu haganan arganne lakki hagana malee naan baasuu kana yoo an soba sirra kaa'e kuno ani ati inboksii kiyyaaf keechee godhi waan walii barreessine ilaali na saaxilii jechuudha angassi fida isi ka miseejii waasaappii ka tiktookii keessatti kun kanarratti ka fooloo walirraa kaafan gatii walii galuu dadhabne isin qallabuu dadhabeeti qallaba takka. Tigis. Jirta akkam? Salam. Afaan Oromootiin haasa'e ka afaan Oromootiin si gaafadhe. Inni nama akkatti na laalta afaan Oromoo haasa'e jechuun badiidha. Aboo artee rifeensallee ofirraan buqqisini mee nurraa raffisii ciraaroo kan. Mataan rafuu dide akkamitti raffisa daa'ima wayitiin raffisaa turen dida. Aboo waan feetellee gootu mee numarraa qaqqabi kun jibbisiise. Amma wasitti tole. Waa amma kun bareeda jirta kalaaf. Beesila annan bareeda dur rifeensa argadhe. Nan bareedatti dur rifeensa qabaadhe. Osoo rifeensa qabaatte akka ajaa'ibaatti bareeda. Akkanumatti hin bareedda bar tokko hidha gaafate jaarsa qabdaasi. Eenyu si gaafate? Abbaan firee ana gaafatu hin qabda moo hin qabdati qajeelinutti. Maatiin hinaaftuu mataa bookee. Aanchi ani naafaa miti simaa fi hin qabdu moo hin qabdu nama si fuudhuu barbaadu. Mee eenyu si gaafate si jammar eenyu si gaafate nama si godhe? Eenyu nama si godhees gaafate aanchi feemasiidha baran. Ilfaa. Ilfaan hin jettitu nu dayyuusen. Uftaa komichaa gurra gombisaa kana biraa eessumatti badu'ani. Usboo atuu gombisa masan fakkaata. Eessattuu na jalaan baate fi. Atoo maan balleessine? Eenyu badii qabare? Tokkoo jette. Eeshi. Dallaala biyya sanii Itoophiyaa saniif fe'eesi fidesan. Tish ana duraa dallaalii naaf hin dheehuuf na seetamu. Gali lubbuu gali. Hin galu wallaahi Itoophiyaa sanitti hin galu. Galchaa nurraa galchaa tikkeetti muraafii nurraa galchaa yookiin poolisitti kennaa nurraa galchaa bichaa kan. Khalaas nurraa galu taanu dhukkubeen. Akkanumatti mataa ol lukkusin malee hin galu hin galu.